Haaya kim nagaa hordoftoota keenya kabajamoo kanneen Oroom Samsung irratti nu hordoftan akkam nagaa keessanii nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa bakka isin jirtan hundatti isin qaqqabu. Egaa hordoftoota keenya har'a wajjin ilaallu haala kamiin ergaa nu barreeffamee deeffamee nu jalaa dilee ta'e akkaataa itti dubbisuu dandeenyu kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf saayimni keessan hiriyaa wayim hiriyaan keessan tokko toora WhatsApp irratti isin barreessee deebisee ergaa sana osoo isin dubbisin dilee ta'e isin jalaa godhe haala ergaa sanitti dubbisuu dandeettanii kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Okay, gara barnoota har'aatiin darbuun duratti yeroo YouTube keessan argattan bakka search kanarratti Oroom Samsung jettanii barreessitu. Erga haala kanaan isin dhufe bakka profile kanarra cuqaastu jechuudha. Yeroo cuqaastan bakka kanarratti warri subscribe akka gootan ganumaan isin beeksina. Subscribe yeroo gootan mallattoo bilbilaa isee fuula duraa kana bakka kanarratti yeroo takkaaf irratti yeroo cuqaastan gara olaanoo kanarratti all bakkeetu kanarra filachuu qabdu. Maaliif akka yeroo YouTube kanarratti viidiyoon upload ta'u kallattiidhaan notification isin bira ga'uu fi warri baay'een gaafii viidiyoo 2 hanga 3 deengada kana post goon irratti gaafii baay'ee nu gaafatanii jirtan waan ta'eef gaafii isin nu gaafataniif hamma tokko deebiin aljalatti deeffamee jira jechuudha. Bakka video yetu tanarratti yeroo takkaaf yeroo cuqaastan haala kanaan video baay'ee dhibba ol ta'antu azala jira. Kanaafiyyuu mata duree video kana dubbistanii deebii keessan azala argachuu dandeessu isinin jedha baay'ee isaanii azalatti deeffamee jira. Okay, gara barnoota keenya darbina. Yeroo gara barnoota keenya darbina immoo yeroo takka Play Store keessan irra galtu bakka search kanarratti note save jettanii barreessitu jechuudha. Isa jalqaba irratti isiniif dhufu kana install godhattu ana amma install waan godhee qabiishu open irra cuqaasee isin argisiisu. Haala kanaan dhufa yeroo takka xiyya tanarratti cuqaastu jechuudha. Yeroo lamaan tokko ergasii allow gootu bakka kanarratti next bakka tana eeyyamtuu fi yeroo haala kanaan bakka next tuutan bakka kanarratti amma nuti save bakka fuula duratti mallattoo cuftuu tana bantanii fi on gootuuf jechuudha. Ergasii immoo allow gootu yeroo haala kanaan on gootanii yeroo takka abbaa keettanii durii duuba deebitu jechuudha. Ammas allow amma xiqqoon eeggatu jechuudha. Hamma inni application san barbaade nuuf fidu xiqqoon turtu. Ergaan haala kanaan isin dhufe amma bakka next tanarratti yeroo takkaaf ni cuqaastu. Haala kanaan application isin filachiisa. Application kana immoo yeroo takkaaf hundi isaatu off irraa gootu haala kanaan. Off irraa gootu erga haala kanaan off irraa gootanii immoo keessa gaddeemtanii kan isin barbaachisu filattanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani imo lama fayyadaman ta'ee fi asitti imo lamaan isaa filadhu garagar jallaas gadi bu'ee asitti WhatsApp kanas on haa godhadhu. WhatsApp tokko naafee kenoo isa tokkichas on godhadhee jira jechuudha. Erga haala kanaan on godhattanii yeroo takkaaf ammas baakettanii duuba deebitu. Erga haala kanaan dhuftanii bakka tuqaa sadan kanarra gara harka bitaatiin imaltu. Ergasii bakka edit group jedhu kanarra seentu. Yeroo edit group jettan xiqqoo sadaffaarra gabbuutanii chat bakka tanarratti yeroo takkaaf cuqaastu. Bakka kanarratti amma kan onnaa ta'e Messenger, Telegram fi WhatsApp dha. WhatsAppin tokko anarraa fi WhatsApp tokko irratti dabadhee isin agarsiisu. Fakkeenyaaf ani WhatsApp kana on godhadhee jira jechuudha. Isin imo seeyooti dabalachuu feetan itti dabalattu haala kanaan imo dabaltanii ana immoo yeroo qabu wajjin isin agarsiisuudhaaf biran darba. Egaa haala kanaan amma yeroo takka baakettanii baatu setting hedduu tanarra cuqaastanii bakka kana on ta'uu isaa check godhattu. Erga haala kanaan xumurtanii application kana keessaa guutumaan guutuutu ni baatu. Amma wanti nuufu ergaa barreessuu qofa WhatsApp kiyya lama fayyadamu waan ta'eef akkuma argitan kana kanarra seenee amma barreessee isin argisiisu. Amma haala kanaan barreessee jira jechuudha. Fakkeenyaaf ammas mee jalatti amma ergaa war lamaan kana deebisee jalaa delete haa godhu jechuudha. Fakkeenyaaf bakka kanarratti immoo yeroo delete gootan delete for everyone gara gadii kanarra filattu. Amma haala kanaan delete godheera jechuudha. Ani amma kallattiidhaan bakka kana ba'ee WhatsApp kiyya isa lammaffaa kana bira imalaa jechuudha. Asirra WhatsApp kiyya isa lammaffaa jiip WhatsApp kanarra gala. Yeroo jiip WhatsApp kiyya kanarra galu kinoo amma bakka jalqaba irratti dhufe kana ergaan lamaanuu na jalaa delete ta'ee jira jechuudha. Ergaa lamaan kana dubbisuudhaaf guutumaan guutuutti as keessaa ni ba'a. Application bira deema jechuudha. Xiqqoo gadi siixaniiti bakka kanarratti bakka WhatsApp jedhu kana gara jallaatti kinoo amma booni Samsung ergaa lamaanaaf barreessee lamaan isaatu yeroo irratti cuqaasu haala kanaan kan jalqaba irratti assalamu alaykum akkami nagaa keetii jedha. Ergasii immoo nagumaa jedha. Fakkeenyaaf ergaan kana lamaanuu na jalaa delete godhee ture waan ta'eef as bakka kanarratti ammoo ergaan lamaan kun akka naaf barraa'ee natti himu jira jechuudha.
Amma siroo tokko yeroo qabu wajjin deemuudhaaf irra deebi'ee isin agarsiisu. Haala kanaan erga barreessee deebisee dileetuudha jechuudha ammas. Haala kanaan dileet godheera. Ammas WhatsApp kiyya jib WhatsApp kanarra gala. Haala kanaan ergaan qaamana dhufe akkuma isin argitan kana this message was deleted. Delete ta'uu isaa haala kanaan hubadhe akkanaafuu asirra dubbisuu hin dandeenyeyyuu application kee bira deemee jechuudha. Note save irra hagallu. Yeroo galu xiqqoo gadi buutanii ergasii yeroo bakka amma jalqabaa kanarratti cuqaastan haala kanaan Oromoo Samsung jedhee akka inni barreesse ergaa isaa haala kanaan dubbisaa jira jechuudha. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo barnoonni keenya kan har'aaf qabannee dhiyaanne isa hammammaatti hordofaa jirtan kanaadha. Viidiyoo keenya like share akka gootan kabajaaf jalanan sin gaafannaa warri YouTube channel keenya ilaa amma subscribe hin godhin subscribe akka gootan gaafii qabdanis comment jalatti akka nu barreessitan isin beeksisna. Hamma barnoota birootii walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadha.